Malkaaballoo araddaa waayyuutti argamna daawwattoota keenyaa manni barumsaa ifa boruu dhiheenyatti akka ijaarame beekamaadha. Garuu barattoonni haala gaariin barachaa jiraachuu fi buufanni fayyaa hacha keesseeru hawaasni bakka garaagaraa irraa dhufee wallaansa gaariitti harkatanii akka galaa jiran dubbatan. Layni guddaan waayyuu caffeerraa ka'u ijaaraa fi laga damee bakka jahamturraa walitti dhufee waayyuu caffeerraa ka'ee waayyuu bokkoo keessa qaxxaamuru qaxxitaa raamis dhaqa. Malkaaballoo bakka garaagaraa irraa hogga deemes raamisuma sanii walitti dhufe. Fuuldura hiyyatti aanaa dadar magaalaa soqaatu argama. Harri isin duubatti agartan kun achi duuba magaalaa aanaa jaaja bakka jahamtu jira. As keessa karaa oliitiin gara gubbatti haraa waacaatu argama. Garuu irratti dubbannee fixuu hin dandeenye. Ta'eetuma waa hedduu biyya tana keessa jira. Gaarrisiitii fi bakka daawwannaaf taatus waa hedduu biyya tana keessatti argama. Fuula duraaf dhaynee waan isin garsiifnu waan hedduu as keessatti isin garsiifnu tahaa hanga qophii biraatii walitti deemnutti Anzaakir Jamaaliin nagayaan tura.